Qooda hayyoota Oromoo. Hayyuun qaroo sabaati. Sabni isaaniin waa halle arga. Sadarkaan hubannoo hayyootaa sadarkaa yaada saba ofii murteessa. Hayyuun yaada mirgisaa fageessee ilaalee dantaa sabasaa ol kaasuuf ifaaja. Sabni hayyuu hedduu qabu hibboo jireenya ofii furachuu hin dadhabu. Dirqamni hayyuu tokko inni olaanaan hibboo saba ofii hiikuu danda'uudha. Yoo hin taane hayyuu doofaa ta'a. Oromoon saba gaadduu beekumsaati. Gaggaba qaroomuu doofummaa jibba. Qaroon Oromoo urjii dhahee bara himuu caba dhidhiibee wal'aanuu beekaan qoricha dhukkubaa dubbiin heeratumuu yookaan seera muru ayyaantuudha. Oromoon durii ayyaantuun korata, ayyaantuu mari'ata. Waa halleessaa beekumsaa fi hubannoo isaaniin tola. Kanaaf sabichi qormaata walxaxaa heddummaatu dandamataa tarkaanfate. Hayyuun Oromoo har'aa qareeyyii Oromoo kaleessaa irraa waa hedduu barachuu qaba. Fakkeenyaaf qareeyyiin Oromoo kaleessaa harcaatuu aangoo alagaatti gaggabee ganda ormaarra hin labu. Beekumsaa fi ogummaasaa misa sabasaaf malee gonkumaa halagaaf hin gumaachu. Qaroon Oromoo kaleessaa halagaa tumsee sabasaatti hin malu godoo sabasaa diigee masaraa mootummaa halagaa in ijaaru. Qaroon hubama sabasaatiin caba alagaa wallaanuu gantummaan yakkama. Cirattummaan fafeessamee sabicha keessaa baafamee gataa balfaatti darbatama. Oromoon ilmaan barsiifate hedduu qaba. Garuu baay'een isaanii mootummaa abbaa irree jireenya saba isaaniitti roorrisuuf gugguufu. Fakkeenyaaf qaawwaa birookiraasii sirna Itoophiyaa beektota ilmaan Oromootu cufee lubbuu sirna roorrisaa jiraachisa. Dafqasaa xuruursee beekumsa ofii gurguratee ormaaf gugguufaa sabasaaf waan nafii qabu tokkollee osoo hin gumaachiin darba. Hin ijaaruu hin ijaaramu. Jireenya sabasaa geeddaruuf wallaansoo hin qabu. Akkuma halagaa alaalaa roorrifama sabasaarra ga'u utuu argu utuu dhaga'u ijaa fi gurra qabatee bira darba. Yookiin ammoo innuu akka tokkoon yookaan akka biraan hidhannoo roorroo alagaa ta'ee sabasaatti roorrisa. Minilik jajjaboo Oromoo kanneen akka Goobanaa Daaccee, Qusee Dinagdee, Baalchaa Saafoo, Mikaa'el Alii fi kanneen kana fakkaatan itti fayyadamee saba Oromoo bal'aa harqoota koloniisaa jala bulche. Haayile Sillaaseen ofittoo Oromoo kanneen akka Jaagamaa Keelloo, Masfiin Silashii, Walda Sillaasee Barakaa, Yilmaa Dheeressaa fi kanneen kana fakkaatanitti dhimma ba'e. Fakkeenyaaf qabsoo hidhannoo Oromoota Baalee gadi qabuuf humni waraanaa fi siyaasaan bobba'ee Jaagamaa Keelloo fi Walda Sillaasee Barakaatiin durfamu ture. Irra jireessi birookiraasii dargii qondaalota dhiigni Oromummaa isaan keessaa lola'u hammatee ture. Oromoon gama namoota barateen sooressa abbaa dilbii ta'ullee qabsoo bilisummaa sabichi itti jiruuf dhimmee kan birmate garuu of kennoo muraasa. Baay'een isaanii eeboo dheeraa sirna Itoophiyaa ta'anii alagaa waliin saba ofiitti cobuu filatan. Beekumsi, dandeettii fi ogummaan isaanii Oromoo hongeessee kan amajaajiisaa yeroo gabbisutu bal'inaan mul'ata. Hayyuun Oromoo beekumsa, dandeettii fi ogummaa qofa miti seexaanamummaas qabaachuu barbaachisa. Akkamittiin utuu isaan jiranii saba isaaniitti roorrifama. Akkamitti sirni isaan dafqaa fi beekumsa ofii iddoo saniif ba'aa ulfaataa saba isaanii irratti fe'ee eelcha. Malli saba isaanii ittiin bayyaannachiisan maalii gaaffii jedhu deebisuu qabu. Hayyoonni Oromoo seexa'uutu irra jira. Of barri sabummaa fi dammaqinsi siyaasa sabummaa isaanii ol guddachuu qaba. Kanaachi sararri hayyummaa fi daallummaa wal qaxxaamuree kamtu kamii adda baasuun rakkisa. Hayyoonni Oromoo dammaqoo, warraaqoo, duudhatoo fi kutatoo dantaa saba ofiif durfannoo kennanii hirriba dhaban ta'uu qabu. Yoo isaan haga humnaa, dandeettii fi hubannoo isaanii gumaachan gombisaan qabsoo Oromoo hin hir'atu. Hayyoonni hundee beekumsaa saba tokkooti. Dhugaa saba isaanii barreessuu, barsiisuu, akkasumas firaa fi alagaa qayyabachiisuu danda'uu qabu. Oromoon saba seenaan jalaa hatamee jiji sabichaa hundi micciiramee dabsatamedha. Seenaan Oromoo jallatee barreeffamee tattaaffii qareeyyii muraasaan sirreeffamuu yaalamullee seenaan Oromoo hundeerraa barraa'ee akka dhalootaaf tolutti akka hunduu hubatutti sadarkaasaa eeggatee hin dhiyaanne. Oromoon sooressa abbaa dilbii boona hedduuti. Garuu boonni isaa kunneen sirnaan qindaawee qoratamee ifatti hin baane. Hanqina kanaaf kan komatamu hayyoota Oromooti. Dhugaa saba ofii baasuuf aarsaan kaffalamu jiraannaan lubbuu tokkittii hiriyyaa hin qabne dabalatee gumaachuun simachuu barbaachisa. Kolonaawwan waa'ee saba isaa barreessu waan darberraa dhaabbatee fuulduraaf karaa saaquu achumaanis saba isaa abdachiisee tarkaanfiif kakaasuutu irra jiraata. Hoggas beekumsi isaanii bilisummaa sabaaf gumaacha. Hayyuun saba ijaaruu qaba. Ijaaramni saayinsii beekumsaa barbaada. Injifannoonis ijaarama keessaa argama. Sabni hin ijaaramne tokkoomee hin mo'atu. Kanaaf Oromoon dhaaba hayyuu, hoggana hayyuu, warraaqxota hayyuu, kutatoo, of kennoo, si'aawoo hedduu qabsoosaa keessatti hirmaachisuu qaba. Dhaabni tokko kan siyaasaas ta'uu kan noolaa saba isaa fakkaata. Saba jabaan jaarmiyaa jabaa of keessaa baafata. Dhaaba jabaan saba jabaa ijaara. Lamaanuu walitti hirkatu wal utubu. Hudhaan kolonummaa morma kolonaa warraa kan cituu danda'u qarri qarabaa morma koloneessaatti yoo aggamame qofa.
qarri qarabaa waa hedduudha. Yaada jabaa, dhaaba jabaa, hooggana jabaa, qondaala jabaa, waraana jabaa, dooyaa jabaa, keettoo jabaa, dinagdee jabaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a. Ogeessi yaada jabaa ichimu, dhaaba jabaa dhandhoonuu, hayyuu jabaa qaruu, qondaala jabaa moroduu, waraana, dooyaa fi keettoo jabaa kaadhimee leenjisee bobbaasuu hayyuu sabaa isa dhugaati. Koloneessaan hoggayyuu saba koloneesse keessaa ergamtoota sabicha keessatti isa iddoo san fakkeenyaaf afaan hiikan, gibira sassaaban, hawaasicha keessatti eenyummaa alagaa gadhaaban, ilmaan sabichaa waraana koloneessaaf calalan, gaarummaa fi jabina sirnichaa uummatatti lallaban, saba isaanii alagaa jala jilbeenfachiisuuf xaaran kanneen kana fakkaatan barsiisee ogummaa hidhachiisa. Ogeessonni kunneen dirqamni isaanii irra guddaan akka Antooniyoo Giraamsii falmutti olaantummaa sirnichaa hawaasa bal'aa fudhachiisuudha. Keettoo amanamaa koloneessaa yookaan sirna abbaa irree ta'anii shaakala tajaajilaa olaantummaa hawaasummaa fi siyaasaa gadhaabuu keessatti hirmaatu. Beektonni kunneen karaa lama olaantummaa koloneessaa saba bal'aa irratti gadhaabuu danda'u. Tokko, uummanni waan itti fe'ame fedhaan akka fudhatuuf dhiibbaa irratti bulchu. Lama, qaama fedhaan waan itti fe'ame fudhachuu didee irree dirqisiisaa fayyadamuun humnaan abboomuudha. Haala kanaan feetuu sossobaa yookaan doorsisaa haboo koloneessaa saba ofii irratti mirkaneessu. Biyya kam keessattuu koloneessaan yookaan abbaan irree tokko deeggarsa hayyoota saba kolonaaween alatti takkaayyuu milkaa'ee hin beeku. Obbaatiin diigamuu kolonii yookaan kufaatii sirna abbaa irree tokkos kan mirkanaa'u gaafa hayyoonni saboota cunqurfamaa amanamummaan sirnicha tajaajiluu didanii beekumsa, dandeettii fi ogummaa ofii qabsoo saba ofiif oolchuu eegalanidha. Gaafa sana hariiroon siyaasaa koloneessaa fi kolonaawaa yookaan cunqursaa fi cunqurfamaa gidduu ture hundeerraa geeddarama. Yeroo kanatti hayyoonni beekumsa, dandeettii fi ogummaa isaanii saba isaanii gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuurra oolchanii saba bal'aa dammaqsuun sirna hacuucaa irratti hiriirsu. Fedhii sabaas mootummaa hacuucaaf gugguufuu osoo hin taane qabsoo bilisummaaf of kennuutti geeddarama. Irreen sabaa morma koloneessaa yookaan abbaa irree tokkotti qarabaa ennaa aggaamu koloneessichi takkaayyuu fedhaan aangoo saba irraa fudhate uummataaf deebisa yookaan dirqamaan irraa fudhatama. Haala kanaan hayyoonni keettoo amanamaa abbaa irree turan yoo hariiroo isaanii geeddaranii beekumsa, dandeettii fi ogummaa ofii saba ofii jireenyi roorrifame gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuun abbaa irree aangoo saba harkaa hate feetu tolaan diduu humnaan akka deebisee kennuuf gumaachu. Hayyoonni karaa lama ijaaramu. Tokko, hawaasa noolaa yookiin civic society'tti ijaaramu. Dirqamni hawaasa noolaa inni guddaan aangoo mootummaa daangessuu fi tarkaanfii fudhatuuf itti gaafatamummaa irra bulchuudha. Biyya abbaa irree keessatti hangi sochii fi ijaarama hawaasa noolaa daangeffamaadha. Qabsoo bilisummaa kolonummaa diiguuf yookaan sirna abbaa irree tokko buqqisuuf geggeeffamu keessatti garuu waan hunduu wal'aansoo malee arjoomaan hin argamu. Hawaasa noolaa ennaa jennu waldaa ogummaa, amantii, daldala, aadaa, aartii akkasumas gurmuu hawaasaa akaakuu adda addaa jechuu keenya. Yeroo hedduu mootummaan abbaa irree iggitii aangoo isaa taasifachuuf hawaasa noolaa dhuunfata yookaan akka isaaf tolutti ofii dhandhoonee uummata keessa bobbaafata. Yoo akkasii hawaasi noolaa sun hidhannoo dimokiraasii fi mirga uummataa ta'uun hafee hidhannoo farra dimokiraasii shaakala abbaa irreetti geeddaramu. Hawaasni noolaa sun hawaasa roorrisaa mootummaarra goree dhibee uummataa hammeessu ta'a. Hawaasni noolaa ennaa ijaaramu hiree mootummaan dhuunfatamuu yookaan diigamuurraa jabaatee ofirraa faccisuu feesisa. Lama, hawaasa siyaasaa yookaan political society'tti ijaaramu. Qabsoo bilisummaa sabaa galmaan ga'uuf dhaaba siyaasaa ijaaruun hawaasa gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuun waan baratamaadha. Qabsoo bilisummaa karaa lama masakuun danda'ama. Tokko, karaa nagaa qaawwa mootummaan abbaa irree banu keessa hulluuqanii saba ofii dadammaqsuun dhiibbaa siyaasaa uumuu, fakkeenyaaf of gurmeessanii akkaataa heera mootummichaa kabajeen filannootti dhiyaatanii iddoosummaa saba ofii argachuu yaaluu. Karaa kana milkaa'uuf mootummichi arjaa fi gara bal'eessa ta'uu qaba. Rakkoonsaa garuu dimokiraasii fi abbaan irrummaa wal hin beekan. Lama, karaa qabsoo hidhannoo fi diddaa uummataa mootummaa abbaa irree sana aangoorraa buqqisanii mirga humnaan sarbaman humnaan of harka galfachuudha. Tarsiimoon qabsoo hidhannoo fi diddaa uummataa kolonummaa golee addunyaa keessaa diiguu keessatti qooda olaanaa kenne. Garuu kaayyoo masakaa, naamusa olaanaa, of kennuu fi sabboonummaa sabummaa dhugaa gaafata. Qabsoon bilisummaa dhugaan galma ga'e kan jedhamu yoo sirni hacuuccaa fi dhaabbattoonni akkasumas keettoonni isaa akka lammaffaa hin kaanetti maqsamanii hariiroon oomishaa haaraa fedha saba bal'aan bakka buufame qofaadha. Kun geeddarama hundee qabeessa argamsiisa. Qabsoon sirna farra bilisummaa uummataa osoo guutummaatti karaarraa hin maqsiin yoo tooftaa araaraa sirnichi dhiyeessuuf harka kennate geeddaramni dhugaa osoo hin argamin itti kabeebsaan hacuucaa fi hacuucamaa walitti madaksuu ta'a.
Hacuucaa fi hacuucamaan wal amanee walitti madaqee fagoo waliin deemuu hin danda'u. Jeedalli madaqee yoo mana handaaqqoo seenee gaaf tokko beela'ee hamuummachuunsaa hin oolu. Hawaasa siyaasaa yookiin jaarmayoota siyaasaa hayyoota quuqama sabaa fi biyyaa qabantu ijaara. Bilisummaan ofiin bulummaa qabsoo sabboonummaa sabummaa tarkaanfachiisuu gaafata. Hayyoonni saba cunqurfame kolonaawee yookaan hacuucame keessaa bahan saba isaanii gadadoo kolonummaa keessaa baasuuf karaan tokkichi saba ofii gurmeessanii kaayyoo bilisummaaf hiriirsuudha. Qabsoon bilisummaa sabaa geeddarama hundee qabeessa argamsiisuu waan gaafatuuf hadhaawaa, nuffisiisaa fi dheeraa ta'a. Dukkana isaa keessa ba'anii ifatti tarkaanfachuuf obsa, murannoo, gootummaa fi beekumsa olaanaa gaafata. Kanaaf hayyoonni sabichaa of kennanii saba ofii gurmeessanii beekumsaa fi dandeettii ofii yoo itti iddoosan akka akeekametti fiixa bahuu danda'a. Qabsoon dheerachuu yookaan gabaabbachuu kan danda'u sadarkaa humna, beekumsa, dandeettii fi ogummaa sabichi akka waliigalaatti hayyoonni sabichaa akka addaatti of kennaniitti iddoosan irratti hundaa'aa jechuudha. Hayyuun qabsoof of kennuun sadarkaa fi tokkummaa sabichaa murteessa. Sabichii fi hayyuunsaa yoo yaadaa fi qaamaan wal fudhate walirraa barata, wal hubata, aadaa warraaqsaa fi walqixxummaa namummaa dhaabasaa keessatti gadhaaba. Kun akkaataa namnuu akka hubannoo fi hanga humna isaa qabsoo bilisummaa isaaf gumaachuu gabbisa. Faallaa kana hayyuun ajajaa kaan ajajamaa, hayyuun abboomaa kaan abboomamaa yoo ta'e qabsoon bilisummaa akeekkate dhumni isaa shaakala abbaa irrummaa hayyootaa sabatti fida. Kanaaf hayyuun qabsoo irraa qooda fudhatu of kennaa qofa osoo hin taane warraaqaa ta'uu feesisa. Hiree, beekumsa, dandeettii, ogummaa ofiin dirqama dhaaba hoogganuu haa fudhatan malee hariiroon isaanii fi qondaalota dhaabaa, miseensotaa fi deeggartootaa akkasumas saba bal'aa dhaabbataniif obbolummaa, namummaa, kaayyoo naamusaa fi ilaalcha warraaqsaa irratti yoo hundaa'e dhaaba jabaa qabsoo jabaa hoogganuu fuulduratti baasuun salphaadha. Gadameessi saba Oromoo hayyuu maseenee hin beeku. Kumaa fi kitila horuun beekama. Garuu irra jireessi hayyootaa qabsoo sabaarraa qoollifatu. Haalli kun geeddaramuu qaba. Hayyuun Oromoo dhaaba ijaaruu, qabsoo hoogganuu, tokko ta'ee dhugaa saba Oromoof falmuu danda'uu qaba. Ijaaramanii ijaaran, warraaqanii warraaqsisan, lolanii lolchiisan, hidhatanii hidhachiisan malee qabsoon yoomuu iggitii amanamaa hin qabaatu.